Israa'el of eeggannoo jalqabaan siif kenna jechuun Iraan haleelte. Israa'el ganama har'aa jechuun gurraandhala 28/2026 tarkaanfii of eeggannoo jalqabaa jedhuun Iraan irratti haleellaa waraanaa raawwachuu ishii beeksiste. Miidiyaa guddichi Iriin jedhamu haleellaan kun dhugaa ta'uu gabaasee aarrii fi dho'iinsi kutaa bahaa fi kaaba magaalaa Teheraan keessatti dhaga'amus gabaaseera. Kanaan walqabatees tamsaasni televezyiinii biyyattii yeroo gabaabaaf addaan citee ture. Boodarra immoo gabaasa barreeffamaan itti fufee haala magaalaa keessa jiru agarsiiseera. Miidiyaaleen Ameerikaa fi Iraan tarkaanfiin waraanaa kun Ameerikaa waliin qindoominaan raawwatamuu isaa gabaasan. CNN fi Yineet Niwus akka ibsanitti haleellaan kun Waashingteen waliin qindoominaan geggeeffame. Gabaasa jalqabaa hordofuun dhaabbanni oduu Iraan Iriin suuraawwan hiriira mootummaa deeggaruu fi ergaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei kan diina irratti tokkummaa akka jabeessan taasiseera. Deeggartoonni mootummaa Iraanis gidduu seenummaa biyyoota alaa mormuun ibsa isaanii kennaniiru jechuun BBCtu gabaase. Ibsi gama ministirii ittisa Israa'eliin ba'e akka ibsutti Israa'el kaatiis haleellaan kun Iraan irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsuun doorsisaa haaloo ba'uu irraa kan ka'e guutummaa biyyattii keessatti labsiin yeroo hatattamaa labsameera jedhan. Raayyaan ittisaa Israa'el IDF ibsa toora miidiyaa hawaasaa Twitter yookaan X isaa irratti baaseen haala yeroo irratti hundaa'uun tarkaanfileen nageenyaa biyyattii irratti jijjiirama hatattamaa dilbata xiqqaa irraa ganama sa'a 2 eegalee hojiirra akka oolan murtaa'uu ibseera. Jijjiiramni sun naannolee biyyattii hundaa keessatti sochii guutuu irraa gara sochii barbaachisaatti ceesisuu akka ta'es eerameera. Oduma wal fakkaatuun duulli waraanaa guddaan jalqabameera jette Ameerikaan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp Israa'el Iraan keessatti haleellaa misaa'ilaa jalqabuun walqabatee Ameerikaan duula waraanaa guddaa jalqabdee jedhan. Tiraamp ibsa isaanii keessatti Israa'el Iraan irratti haleellaa misaa'ilaa bantee jirti jechuun Ameerikaanis tarkaanfii waraanaa bal'aa fudhachuu kan eegalte ta'uu eeraniiru. Gama biraatiin eegdonni warraaqsaa Iraan IRGC haleellaa misaa'ilaaf diroonii haaloo ba'uu bal'aa jalqabuu isaanii ibsanii haleellaa gara Israa'elitti qajeelfame akka ta'e himaniiru. Naannoo giddugaleessa bahaatti biyyootni hedduun haala tasgabbii dhabuu keessa seenuun Iraan magaalaa Baahireen keessatti haleellaan misaa'ilaa mootummaa Ameerikaa waajjira muummee humna galaanaa 5ffaa Fileet irratti xiyyeeffate jedhamuun gabaafameera. Qaataar keessatti immoo ittisni misaa'ilaa taasifamaa jiraachuunis gabaafame. Yuunaayitid Arab Emirates magaalaa guddoo Abudaabii keessatti dho'iinsi dhaga'amuun kan gabaafame yoo ta'u, biyyootni naannichaa hedduun nageenyaaf jedhanii naannoo qilleensa isaanii cufaniiru jechuun Aljeeziraatu gabaase. Akkasumas Iraan magaalaa guddoo Teheraan dabalatee naannolee adda addaa keessatti dho'iinsi dabalaa jiraachuun ibsameera. Haa ta'u malee haga ammaatti mootummaa Iraan irraa deebiin kenname hin jiru. Miidiyaaleen mootummaa Pirezidaant Masoud Pezeshkiyan nageenyaa fi fayyaadhaan jiraachuu isaanii gabaasaniiru. Gama balalii daandii xiyyaaraatti yeroo dabarru immoo haleellaan waraanaa Israa'el Yuunaayitid Isteetii fi Iraan gidduutti mudate hordofee dhaabbileen sarara daandii xiyyaarota idil addunyaa gurguddoon balalii gara bahaa giddu galeessaa taasisan adda kutuu beeksisanii jiru. Daandiin xiyyaaraa Lufthansa, sarara daandii xiyyaaraa Turkii fi sarara daandii xiyyaaraa Faransaay balalii idilee Teel Aviivii fi magaalota gurguddoo bahaa giddu galeessaatti argamanitti taasisan haquu ibsaniiru. Garee sarara daandii xiyyaaraa Jarman Lufthansaan rakkoo nageenyaa amma bahaa giddu galeessaa keessatti mudataa jiruun walqabatee sararaan daandii xiyyaaraa miseensa garichaan ta'uu hanga dilbata boriitti balalii xiyyaaraa gara Dubaayiif Abudaabiitti taasisu haquu ibseera. Gama balalii daandii xiyyaaraa Itoophiyaan balalii gara bahaa giddu galeessaatti taasisu muraasa haquu beeksise. Dhaabbatichi ibsa baaseen hanga ammaatti balaliin gara Teel Aviivii, Damaamii fi Beeruut akka haqaman beekseera. Daandichis tarkaanfiin kun nageenya maamiltootaa fi hojjettoota keenyaaf dursa kennamuuf fudhatame jechuun beeksiste. Isaanis magaalota balaliin keessatti haqaman Beeruut Libaanos, Teel Aviiv Israa'el, Amaan Joordaan, Damaam Saawud Arabiyaadha. Egaan daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabadhe kan Sibuu Neetwork irraa isiniif dabarse kan Maangoola Beeraa Sibuu Neetwork share subscribe godhaa.